kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo kan taatanii fi Oromoon addunyaa mara keessa jirtan hundinuu mee sena Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu ilmaan Oromoo akkasumatti jaalatamtoota Oromoo Oromia Oromo Oromia shall be free. Oromia will be free. Sagaleen ni dhageeffamti mee? Oromia will be free and Oromia shall be free. Oromo sena Oromo oguu seentanis share walii godhaa arraan tana akkumaan kaleessa waan ajaa'ibaa irraa haasoinetti arrallee tanuma san fakkaattu waan nurraa haftee dubbannaa wanni haftee waan ajaa'ibaati saniifuu arraan tana obboleeyyan kiyya irra deddeebiseetiin warreen dhageeniif assalaamu alaikum jaa wa alaikum salaam na jalaa jaa naa barreessaa wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu naa barreessaa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu afaan hundaanuu amantii hundaafuu barbaachisaa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu waliin jechuun it is very very important because waan uumaa ilma namaa taaneef rabbiifis galata galchaa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu baga nagayaan dhuftan kanneen Oromoon ta'anis ol seenaa nu dhageeffadhaa nuti waan bikka bal'oo isinii qabna sabni Oromoon ta'anis Oromootiyya isinis galatoomaanaaf jiraadhaa waliin boonnaa miidiyaan kanumaan dhuunfaa kanumaan irraa isinii dabarsu kana kan dura yeroo chaansii biraan harkanne saniifuu Oromoo waan nurraa hafe dubbannaa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ammallee waan ajaa'ibaatiin as dhufe waan qabxii Oromoon irratti haasoo qabdurraayi humaatu miti irra guddaa namni telefoonaa fi waan maasenjara waan adda addaatiin biizii na godha humaan qabu jaalala akkasumatti waa'ee sabaati haasoitaa akkasumatti waa'ee jiruu haasoitaa saniifuu obboleeyyan kiyya wanni tun wanni irraa haasoin waan Oromoo jiruu Oromooti jiruu sabaati sanirraan haasoo barbaadaa waan kalee nurraa hafe irratti daana qacellotti waan ijjannoo qabdu waan bareeddu saniifuu yoo sheer gootan irra wal naa dhageessisaa ganaadha namni seenne namni haaseenu walii sheer godhaa akkasumatti kalee fi arra waan deemaa jiru ijoo dubbiin qabnu arra mata duree dubbiin qabnu ijoo dubbiin qabnu ijoon dubbii teenyaatii fi mata dureen dubbii teenyaa rabbii guddaaf galanni haa ga'u hidhamtoonni keenya Joohar Mahammadiin hangafii hidhaa bahuudha jechuudha tan duraa sani hidhamtoonni keenya gabbahuudha jechuudha warreen hin bayiniifoo seeftii teenyaafoo warreen hin bayin obboleeyyan keenya isaafnoo maalirraa godhuu qabna qabsoon nuti goone qabsoon Oromoon godhaa jirtu qabsoon daggalaa qabsoon diasporaa qabsoon advocacy yookaan immoo qabsoon addunyaa tana Oromoo beeksiftee Oromoodha tan du'aa jirtu tan miidhamaa jirtu impaayera Itoophiyaa san keessa yoo Oromoon nagee harkatte malee yoo Oromoon abbaa biyyaa taate yoo Oromoon Itoophiyaa saniin deemte yookiin Oromoon ichi buqqaatee Oromiyaa san fudhatte malee nageen hin jiruun qabsoo nuti goonerraay qabsoo ilmaan Oromoo daggalaa godhaa jirurraay qabsoo ati gooterraay tanarraa takka please share godhi waan irraa haasa'uu qabnu pointii babbareedduu irraa haasa'inaa ammoo ani warreen qabsoo jalarraa hafe qabsoo tanarraa hafe qabsoo dadhabne qabsoo kara deemtuun beeynu jee hafe ani akka jeenni gabbee dubbatu anna dhiba warri biyya keessaa warri arraan tana biyya keessaa gartee Joohar Mahammad yookaan immoo hidhamtoota jala Oriyus warra kaleessa akka duu akka hidhamu godhaa tures waan haasoon irraa babal'inaan takka takkatti haasoina tana wanni mata duree dubbii hin qabnu juuf
Tanaachu hidhamtoota keenya kan bahee fi qabsoo teenya kaafe ammas kaafe gadi fageenyaan akkuma kan bahee kun nu gammachiisutti kaafees nu rifachiisu nu anaannachiisu nu bahuu qaba. Silaa bikka takkaa baani maaliif bikka takkaa baasuu baatan yookiin wal duraa booda baasanii yookaan immoo maaliif bikka takkaa baasuu baatan maaliif baasuu dhaban maali kun hundi waan irraa haasoo hin jechu. Akkasumatti qabsoota na warra gartee hooggantoota keenya ganee ture isaan afaan cacca'urraayis ni haasoo hin jechu. Seeftii qabsoo teenyaatiif seeftii hooggantoota keenyaatis irraa haasoo hin jechu. Kana hawaasaatu wal dhageeffatee hawaasaatu murteessa. Tanaafu hawaasni barbaachisaa kan rakkate hawaasatti haasa'u. Kan rakkate hawaasatti haasa'u. Karakkoo bahuu fedhe hawaasatti haasa'u. Namu mee ilaali. Karakkoo bahuu fedhe hawaasatti haasa'u. Hawaasni kun utubaa yookaan immoo utubaa qabsoo teenyaatii fi utubaa biyya teenyaati. Naafisi namni walii ida'ame hawaasa guutuu ta'a jechuudha. Saniifuu sheer godhii wal dhageessisaame. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu na jalaa jaa. Anilleen gammachuun qabuu fi gaddaan qabu asirratti dhaabbadhee dubbadha. Gaddiniin qabu kan hidhatti nu raafe. Gammachuun qabu kan hidhaa nu bahe. Nu hundi tokko waan kanarraa akkamitti haasofna hawaasa jechuudha. Waan kana godhuu qabu hawaasa qabsootti ciche fi hawaasa qabsoo tanaaf gurra kannee hawaasa yoo godhuu baatellee yaadaan nama cinaa dhaabbatee yaadaan qabsoo isaa godhatu. Saniifuu obboleeyyan kiyya kanneen addunyaa mara keessa jirtan wal dhageessisaa please mee sheer godhaa haa dhageeffatu namayyuu haa dhageeffatu sheer walii godhaa. Ha? Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi guddaaf galanni haa ga'u. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi guddaaf galanni haa ga'u. Rabbi guddaaf galanni haa ga'u. Sheer walii godhaa. Ga'ammaan tana niin eegalaa. Please Oromoo warri as keessa jirtan. At least haa namayyuu dhageeffatu. Haa namayyuu walii raabsu miidiyaa adda addaa irraa namni dhugaadhaa yaada dabarfachaa jira. Mee walumaa galattuu takka takka naa barreessaa hin arku. Warreen wa alaikum salaam na jalaa jirtan hundi keessanuu galatooma. Warreen wa alaikum salaam na jalaa jirtan hundinuu galatooma. Warreen jiinis ja'a ammoo mee takka takka naa barreessaa sagaleen tiyya qaceelloo dhageeffamti. Yeroo gargarii egaa namoota gargariitiif ni dhageeffamti namoota gargariitiif hin dhageeffamtu so akkas ja'anitti naa barreessaa turanii yeroo kaleessaa fi dheengadda oyyaa ni dhageeffamti. Amiin maashaallah thank you ni dhageeffamti. Yaa fayyaadea galatooma ni dhageeffamti qaceelloo dhageeffamti ja'ani thank you fayyaadea excellent sagaleen ni dhageeffamti. Tanaafu obboleeyyan kiyya kanneen addunyaa mara keessa jirtan especially yaa warra Saudi Arabiyaa hidhamtoota Saudi Arabiyaa qabsoo Oromootu isin baasa. Rabbii gaditti sababni qabsoo Oromoo kanneen qabsoo godhatan kanneen cichan ammoo garuu irra deebiseetiin isin jaa yaa obboleeyyan kiyya yaa warra Saudi Arabiyaa warra rakkoo keessa jirtan warra hidhaa keessa jirtan isinis numa baatan. Namni jiru ammoo maqaa gaariin baha. Maqaa Itoophiyaa yookaan maqaa mootummaa teenyaan jina. Please maqaa gaariidhaan yoo baatanis yoo duutellee maqaa gaariidhaan du'i. Akkana jetteen kadhatin yaa obboleeyyan keenya kanneen Saudi Arabiyaa jirtan kanneen mana hidhaa keessa jirtan dhugaa warri qabsoon goone warri gizee warri qabsoo isiniin goone warri isiniin dubbanne ni jira abbootii garaatisa. Warreen qabsoo isinii godhu warreen hidhaa jiru akka keessan biyya keessatti hidhamee amma hidhaa bahe kanaa fi kaafe warra daggalaati warra daggalaa qabsoo godhu warra daayispooraa keessatti uggata qabsoo cichee isinii qabsoo godhu yaa obboleeyyan kiyya akkana jettanii waan raamata isiniin qabne waan isinii rifanne waan raamata isiniin goone hin kadhatina sheer godhe waan raamata tanaan siidhaamatan dura osoon ijoo dubbiiti jarratti hin deebine
yaa obboleeyyan kiyya kanneen mana hidhaa jirtan dhugatti yaa foon kiyya yaa obboleeyyan kiyya yaa warreen ilmoodhaan achi keessa rakkate yaa obboleeyyan kiyya dhiiraa fi dhalaa hawwanii fi ijoollee xixiqqoo ilmaan Oromoo dhaloota keenya yaa future generation warreen tana dhaloota silaa bikka nu bu'u xixiqqoo ilmaan achi keessa dhukkubsatee oowwaa fi kanaaf dhumaa ture warreen hawwan rakkachaa turtan mana hidhaa keessa turtan yaa obboleeyyan kiyya qabsoodha ammoo nama rahamata siin goone hin kadhatin nama rahamata siin goone nama akka ati akkas taatu si gammadu nama akka tugguu ati taate gammadu galee gammadu taa'ee si gammadee si laaluu san hin kadhatin garaa jabaadhu at least namuma qabsoo sii godhe kana deeggarii ammoo ni baata duutus jiraattus maqaa bareedaadhaan duniyaa tanarraa deem takara khayrii dalagattu takara aakhiraatis maqaa khayrii maqaa bareedaadhaan duniyaa tanarraa deem tan qabsootii fi tan aakhiraatis tan duniyaatii fi tan aakhiraatis wal jala deemti tan duniyaa waan biraatii miti biyyatee irratti abbaa ta'uudha oromiyaa falmachuudha biyyatee falmachuu tan lamada tan dura akhiraa gaafa duutu eega duute booda gaafa qiyaamaatiif sinqii dalagachuu dhugaadha tun sinqii addunyaatiis dalagachuun barbaachisaadha hajannaa jechuudha namni gabroome ibaadaallee godhuu hin danda'u ibaadaallee ibaadaa akka qabduun godhu akka amantii hundatti namni gabroome ibaadaan isaatilleen ibaadaa darreedha jechuudha sadaqa kadhattuu taa'ee hafaa jechuu akka Oromoon sadaqa kadhattuu taanee hafnetti nuti biyya ambaa keessattillee biyya osoo qabnu biyya teenyarraa namni waan biraa godhachaati akka Oromootti sadaqa kadhattuu masgida sadaqaa wal kadhanneeti masgida jaarrannaa jechuu osoo biyya teenya albuudaa biyya teenya qabeenya biyya teenya gabroonfataa nurraa fudhatee itti faayidoo akka Oromootti masgida jaarrachuu biyya teenya irratti Oromiyaa teenya irratti qabeenya Oromiyaatiin jaarrachuun nurra ture jechuu masgida sadaqaa walirraa guurreen masgida jaarrannaa jechuu tunillee sablina tan lamadaa charchii Oromoon kiristaanaa nu wajji qabdi akkasumatti Oromoon kiristaanaatis sadaqaa guurratteeti jaarrattee jechuun nu wajji eegaltee jechuu dura immoo Oromoo kiristaanaa maqaa kiristaanummaatiin Oromoo jalatti qabanii maal godhan qeessiin godhanii ergachaa charchii nagaan itti faayideessaa turanii jechuudha. Sanammoo adda baatemma Oromoon tiyyatan kiristaanaatis charchii akkuma keenyaas isaanis charchii mataa isaanii maallaqa walirraa guuranii jaarratanii jechuudha. Laal Oromoo bikkatti miidhamaa jirtu. Bikka amantiittis garlachuuttu kiristaanaas taanaan islaamaas taanaan yoo biyya teetii irratti abbaa taate immoo albuudaa biyya teetiitiin waan kee hunda gaawwalatta. Suni ifa. Tanaafuu amma karaa ijoo dubbii teenyaa hayaanu akkanaan jaa jechuudha. Tanaafuu Oromoo arraan tana Joohar Maammaffaan hidhaabaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Hidhaabaan gammachuu. Ammoo waan tana booda jiraa beeka. Gammachuu. Oromoon biyya keessa jirtan. Warreen addunyaa tanarraa Oromoodhaaf tattaaffii godhaa jirtan galatooma. Warreen qabsoo Oromoo itti cichitanii warri diasporaa akkasumatti North America gizeen jiru garigariin telefoona nadhee Kanaadaan jenne faa jiru jira balayyan kiyyamee mee ilaala. North America jechuun Kanaadaa fi Ameerikaa walitti North America. Hayyee Kanaadaan si jaarra warra kakalee telefoona nadhee waan akkasii jiru. Arra Kanaadaan si jaa Kanada, Ameerika, Austraaliyaa, Awurooppaa qabsaa'ota keenya kan diasporaa kan Saudi Arabiyaa jirtan kanneen biyya addunyaa Arab Emirates keessa jirtan kanneen Keniyaa jirtan kanneen South Africa jirtan kanneen Egypt jirtan kanneen bikka hunda jirtan bikkaan maqaan dha'een hunda jirtan warreen qabsoo teessaniif hadooddan galatoomaa warri qabsoo teessanirra ciccitan galatoomaa warri kaan ammoo akkaan jeesanii hin beeku warri qabsoo jalaa nu jalaa hafee qabsoon kara deemtu hin beenu jettanii nu jalaa haftan akkam jettaniiti warra hidhame kanaan baga rabbi si baase jettanii atana isiniif hin dhiisa ani fi tijaanjuu namaan qabsaa'iniif qabsoon hin godhin deemee baga rabbi si baase hin juu
warra arraan tana baga rabbi si baasee fi qabsooteenyaan baate wanni jettan shame on you guys. Qaanfadhaa xiqqollee. Shame on you guys. Tanaafu ummata kana firraa gingilchuun beekuun barbaachisaadha jechuu. Arraan tana Jawaar Mohammad namni hidhees kursii irra taa'ee mootummaa Abiyyiiti jechuu. Kursii irra taa'ee deemaa hidhaa deemaa akkana godhaa jee raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisaa fi kana ol keessa laaqee warreen daadarkaa irra buusee isaan hidhee eenyu kursii irra taa'ee ka ergatu ka biraati. Kammoo hidhu Oromoo ka deemee hidhe harkaan hidhe Oromoo arrallee kan baase arrallee kan deemee baasaa jeen ergattuudha ergamtuun Oromoodha. Ergamtuudhaaf baase hidhaarraa. Laal ergamtuu tana mee laal kan deemee hidhu qabee ajjeesu hidhu Oromoodha. Oromootti erga. Jawaar Mohammad warri akkas jula deemee akkasitti maarree jee gabbaasu Oromoodha. Kakaleessile isaanuma. Ammoo ka ergatu ka biraati. Raayyaa ittisa biyyaatii fi Abiyyii fa'a. Warra Oromoo dhabamsiisu fedhu. Warra Oromoon akka iseen hin jiraanne barbaadu. Warra afaan Oromoo dhabamsiisu barbaadu. Warra Oromiyaan akka dhabamtu barbaadu. Warra sirna kaleessaa nurra deebisu barbaadu. Warra kanaaf ergamaa jechuudha. Way ergamtu. Warreen kana caalaa osoo ijaan arkanii hoggantoonni Oromoodhaa osoo waan kana ijaan arkanii warreen kaleessa Oromoo isin Oromoodha jedhaanu himaa ture. Warreen qabsoo tana keessa ture adda bilisummaa Oromootii fi qabsoo adda addaa keessa warri ture osoo waan kana ijaan laalanii arkanii osoo Oromummaan sabboonummaan dhabamtuu qabdi jedhanii ilmaan kaleessa ilmaan abaaboon isaanii kaleessa nu gobroomsaa ture arraan tana ajandaa abaaboo isaanii fidatanii osoonii fi Oromiyaan sabboonummaan dhabamuu qabdi yoo sabboonummaan Oromiyaa keessa jiraatte Itoophiyaan ni diigamte warra jiru deeggaranii jechuudha. Damooza fudhateeti Jawaar fa'a ajjeesuuf cacaa jechuudha. Damooza fudhatee Baqqala Garbaa fa'a ajjeesuuf cacaa jechuudha. Damooza fudhateeti Shamsuddiin Xaafaa fa'a ajjeesuuf cacaa jechuudha. Damooza fudhateeti Koroneel Gammachuu Ayyaanaa fa'a ajjeesuuf cacaa jechuudha. Itti jiraachuu kana goonni ani namni ammallee irra deebee ammas irra deddeebee quudhuuf Koroneel Gammachuu Ayyaanaa. He is my hero. Akkaan ani itti yaadu olitti dubbatee lafa kaayaa jechuudha. Osoo niif takkallee irraan dhiifne mootummaa san keessa dhaabbatee waan isaan godhan itti himaa ture ammallee namni akkasaa ni takkata. Ni kutee warri akkasaa akka Jaarraa Abbaa Gadaa akka Waaqoo Guutuu kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu kan akka Baaruu Tumsaa kanneen akka Nadhii Gammadaa kanneen akka Buruu Sooboruu kanneen akka Mul'is Gadaa kanneen akka Ilamoo Qilxuu kanneen warra isa ba'e isaanii ba'e jechuudha. Yoo isaan taate malee I'm telling you this wallahi sittiin hima waan kana gadi fageenyaanin onneeti jekeessaa sitti hima. Namni ani duniyaa tana keessatti ilaa amma osooniif straight waa takka keessatti hin arkin straight dogongora tokko keessatti hin arkin qabsoo tana keessatti eegee idaame bar nama Abiyyii wajjin nama Abiyyii barsiisaa Abiyyiiti Koroneel Gammachuu Ayyaanaa baliyan kiyya dhugatti yoo ka dubbannu taate nama ejjennoodhaan dura dhaabbatee haga mootummaan tun jirtu haga mootummaan tun waan haqa keenyan kanninitti je'ee dura dhaabbatee malaamaltummaa takka osoo keessatti hin godhin namni itti hime namni na hiiroon number 1 kaninani ammallee hin irraanfanne yeroo hunda Koroneel Gammachuu Ayyaanaati jechuudha. Haasawaa isaa ka biyya keessaatii fi akkuma isa itti hidhaa itti olii gadiin deeman jechoonni isaa jechoota lafee diinaa caccabsu. Jechoonni isaa jechoota sabboonummaa teenya warra diigu mataa irraa muru habaleedhaan. Onneensaa onnee gootawwaniin amma maqaalee fi kanin maqaan dheen kan Oromoodhaaf wareegaman gootawwan akkasitti madaalamaa jechuudha. Warreen akkanaatu hidhatte hafe. Koroneel Gammachuu Ayyaanaatii fi fakkiisaa inni immoo he is a unique.
seenaatu isa dubbachaa jira. Anaa meeqa dubbachaa jiru? Ana ka afaan hin dubbatuu miti. Seenaatu isa dubbachaa jira. Yoo seenaa bareedduu dalayte ummata keetiif wallaahi aziim arra irra guddaa tan bahuu Jawaar Mohaammed faadhaaf gammachuu isaaniitii fi gaddini nan gaddaa jiru gaddini reefu jee mata dureetti dubbii xiyyaarratti gadda isaati jechuudha. Gammachuun nan jee gammachuu Jawaar Mohaammadii fi akkasumatti warreen hidhaa baan hundi isaanii Baqqala Garbaatis ta'e warreen hidhaa baan gammachuun tiyyatan duraasani. Gaddi kiyyammoo gadda koroneel gammachuu ayyaana tiifi fakkiinsaa hafanii jechuudha. Dubbiin siyaasaa miti. Dubbiin adda bilisummaa Oromootii fi shanee fi kafaa'oo miti. Dubbiin Oromummaa. Oromoo dubbiin Oromummaa dhugaan isinitti hima. Dubbiin siyaasaa kun shaneedhaa tanaaf hambifnee tuni kafaa'oodhaa kanaaf baafnee miti. Dubbiin nama Oromoo tana gammaxxansee dubbatu. Nama Oromoo tana gammaxxansee waa isaa dubbatu. Nama Oromummaa dhabamsiisuu fi Oromiyaa dhabamsiisuu jaalatu. Habaleedhaan dachisaa ibboodan deebinee akkasitti gannaqu mala biraatti dha'uuf barbaadanii jechuudha. Koroneel gammachuu ayyaanaa hiiza yunik irra deddeebiseetiin jaa anaami ka dubbatu seenaa isa dubbachaa jira. Waan inni hojjechee dubbachaa jira. Yoo ati waan facaafattee muratta Oromoo koroneel gammachuu ayyaanaa ani akkaan jee isa explain godhu hin beeku. Akkaan jee himu hin beeku. Oromoon waa'ee isaatiifis daran dachaa daran iyyitee sossoo'uu qabdi jechuudha. Dhiisi adda bilisummaa Oromootii fi dhiisi kafaa'oo dhiisi damee siyaasaa nama lafeensaa Oromummaa Oromoon abbaa biyyaa ta'uu qabdi jiru. Yoo adda bilisummaa Oromoon taanes goota namayyuu keessatti falku. Oromoo waan tanaas gadi fageenyaan laaluun barbaachisa. Hayyeegaa warri qabsoo irraa haftan arraan tanagaa namaatu hidhaa ba'e qabsoo deebi'a. Warri qabsoo nu jala haftan warri fooddaan nu laaltan qabsoo deebi'a yoo deebisanis gammachuu ammoo surrii teessaniif nageen harkattan gisee qabsoo manni Oromoo ogguunii fi laaffate qabsoo irraa hafaa ogguun manni Oromoo jabaate ogguun takka dhufte qabsoo deebitan. Nuti ammallee tana hidhamtoota keenyaa hidhaa beef gammanna malee qabsoon ganaadha. Gabrummaa ajaa'ibaa jala jiran ammallee amma bar qawlaa irraa banee qawweedhaan deemee isaan hidhaa irraa baase waraana Oromoo kan qulqulluu Oromiyaa naa bilisoomtu juu miti. Gabra namaa ergamuutu isaan baase hidhaarraa tuni dhugaa. Gabra namaa ergamu Oromoo hiitu warreen kursiirra tattaa'ee raayyaa ittisa biyyaatii fi ergamtuu Abiyyiin raayyaan ittisa biyyaa warreen Oromiyaan akka bilisoomne barbaadu warreen Amaaraa milishaa sodaatu waraana Amaaraa milishaa warra sodaatu saniin bulaa jirti biiti. Warreen Amaaraa milishaa sodaatu warreen Eertiraa sodaatu siigalee waraana Eertiraatii fi milishaa Amaaraatu biyya bulchaa jira. Kuni ifa. Warreen isaanii ergamuutu Jawaar Mohaammed fa'aa akka nama sabboonummaa dura cacee baasee jechuu hidhaarraa. Kaleessaas warri ergamee dhaqee qawwee fudhatee ummata Oromootti Jawaar Mohaammed fa'aa fi hidhamtoota keenya koroneel gammachuu ayyaanaa hunda isaanii warri qawweetti qabatee qawwee lafa kaaya karaa manidhaa deema mara jirtan jiru dongoraa keenya jechuu. Dongoraa waa takka hin beekne kasurriinsaa waa takka hin yaadne nama jeesuu malee garaa guuttatee udaanee rafee cawu malee waa takka hin beekne ka udaanee ficcaanee cawu malee nyaatee dhugeetuma itti kannanii sana jechuu kan hin gaddaas isaanis qabu. Maaliif hin qababbalayyan kiyya qawweetti garagalfachuu yookaan deemee dagalagalee himtanan dalagu jee onnachuun beeku rabbiin san keessaa fuudhe warra akkasii wali qabatan kanagaa wanni Oromoon itti bilisummaansi itti laamshamaa ooltuuf kuni maali? Warra Oromomaatu Oromoo ziis godhaa jira ajjeesaa hidhaa jira. Arra akka nama Jawaar Mohaammed hidhaa fi baasee tokkotti gartee hulaa irraa banuu fi cacca'uu fi afaan Oromootiin na haasawaa jechuudha.
barka Jawaar Mohammad ile isaa bar ka Jawaar Mohammad qawweetti qabatee ni ergamaa bar ergamaadha bar kan garooleel gammachuu ayyaana oggutakka maniidha qallitti oggutakka oggusan fallitti oggutakka maaritti bikka adda addaa bikka mana taa'ee sigalee milishaan amaaraa mana taa'isee waraanni milishaa amaaraa isaan gargaara isaan akkas goosaa jechuun opiidiyooti yaa loon yaa warra sadarkaa loon addunyaa tanarratti sadarkaa loon aylii qabaachaa dhufe keessatti sadarkaa loon gaafan akkana jee qeereensa samitti darbu leenca sadarkaa akkana jee hiijee cehaa dhufee ka ilmoo isaa nyaatuuf kan akkana godhu baroo keessatti ati ammallee dhaabbattee itti ilaaltaa jechuudha. Ati dhaabbattee ergamtee ajjeeftaa jechuudha. Sadarkaa loon gaaraa aylii horanii jee kana qeereensa akkana ofirraa godhu keessatti. Kana hojii dhaabbatu kana surrii loonii wanni ati loon sanirraa wanni adda nu godha wanni looniin beeyladaan animals saniin adda nu godhe yaaduudha haqlii qabaachuudha wanni loon gaaraatii fi beeyladaa afaan hin dubbanne saniin warra haadhaa fi ilmoo addaan hin laallanne uumaa lubbuu keenyaa qaban beeyladaanis isaan wanni saniin adda nu godhe haadha abbaa keenya obboleeyyan keenya adda baafachuu nuti rabbiin aylii nuu kanne ayliidhaan adda taane malee lubbuun makhluuqa kan miila lamaan hin deemu kan miila afran hin deemu makhluuqa kaanii fi namaa fi uumaan namaatii fi kaan wanni rabbiin adda godhe yaadu oppiidiyoon hin yaadduu jaarraan abbaa gadaa rabbi raamataa godhuufi gabrummaan akka yaanne si gooti namni gabri ammaas gabri ifiifuu yaaduu jedhe gabra jechuun nama yaanne nama surriinsaa akka beeyladaati kana jechuun beeyladaa Jawaar Mohammad hidhe beeyladaatu ummata keenya jeesaa jira ummata Oromoo beeyladaa warra yaanne warra nyaatee dhugeetuma deemu warra namni kun nama kiyya ummata kaan irratti natti aana wajji dhalanne an Oromoodha ifiin jechuun beeyne warra Oromummaa tanatti dhiisu guujaan hayyee juu warra akka sheekootiin teenye tatteessee gizee gorsitu nuti Itoophiyaadha nuti Itoophiyaadha Itoophiyaa miti Itoophiyaa warra akkanaati jechuudha warra nuti mootummaa wayii tuqinaa mootummaan rabbiin mootummaan tuqinaa jeemi mootummaa Itoophiyaa rabbiin tuqinaa jee warra akkanaa hojii dhalannee jechuudha kaanis achi akkana jee ummata sheekotiin Itoophiyaa jalatti nama qabdu sheekotiin majlisa Oromiyaa keessatti Itoophiyaa abiyyiin keenya bar loleeti lolee dhufee lola isaan na gammachiise sheekotii majlisa Oromiyaadha ta Itoophiyaa jaaruu fi ummata Oromoo abiyyii fi nafxanyaa jalatti yookaan immoo ummata Oromoo mootummaa Itoophiyaatiif milishaa Amaaraatii fi sirna dabre jala qabuu barbaadu sheekotiin majlisa Oromiyaa abiyyiitu lola deemee dhufeef celebration gabbaanii haasawanii jechuudha kaan kutbaa godhaa jechuudha mangisti mootummaa tana mootummaa teenya maaliif jannanni isaanii majlisa Oromiyaa jaaranii majlisa Itoophiyaa keessatti aangoo fudhatanii garaa guuttatanii nyaatanii udaananii rafu hadiisa himanii waa'ee akhiraa hadiisa waa'ee akhiraa himuun barbaachisa waa'ee addunyaa maa haqa dhoysan haqa dhoysuun maal zulmii irraa takkaa jechuudha haqa dhoysuun maal Jawaar Mohammadii fi hooggantoota kaleessa wajji nyaatanii obboleessa kiyya ja'anii ahdii walii seenanii majlisni Itoophiyaadha Ahmadiin Jabaliin eeganii hundi isaanii Jawaar Mohammad qeebalanii galatoomi ja'anii qabsoon ati daasporaa keessatti ummata islaamaatiif godhaa turte ummata Oromootiif fi ummata islaamaatiif godhaa turte dimtsaachinii sammaadhaaf godhaa turte safaaxaa mija'anii qeebala akkasiisan qeebalanii gaafa inni dhabe jalaafan rabbiin akkana jee haqa isaatiif falmachuu jecha osoo naman tuqin osoo naman zallamin biyyattii irratti abbaa ta'uu barbaada mootummaa tanallee tuqu nagayaan kannaaf garuu ummanni keenya akkana jaalatu ummanni keenya akkanu jaalatu gara filmaataatiin abbaa filamne heddumminaan biyya teenya irratti abbaa taana yoo Itoophiyaa bulchuu dadhabne Oromiyaa bulchuudhaaf harka dhibbarraa dhibbatti ummanni keenya nu filata jee nama akkasii kaadde yaa sheekh nama akkasii dura dhaabbatte yaa sheekh nama akkasii haqa isaa dura dhaabbatte haqa Oromoo dura dhaabbatte yaa sheekh sheekhummaan ta'e hadiisni ati nu himtu maal haqa dhoysaa maali hadiisni ati nu himtu
haqaa hun dubbatu kun jechu Jawaar Mohammad wanni nin siniju ni je gammachu ya Dr. Gammachuun waan sheekotiin teenya Quraana Islaamaa hadiisa Quraana Islaamaa amantii dhugaa malee waa takka naman barsiifne amantii jannatatti ittiin seennu tan dhugaa tan itti amannu ta amantii dhugaa amantii teenya tan Quraana amantii Islaamaa tan dhugaa malee kijiban dubbanne tan kijiba akka dubbanne si barsiiftu tan yoonii fi dhugaan dubbanne ati narraa himiti jettu tan harka qabatteeti dhugaa haaddaa jechuu kana Dr. Gammachuu ayyaanaa isinitti himaa ture dhaabbatee bikka dhugaan hin jirre nagayin hin jiru jee bikka dhugaan hin jirre nagayin hin jiru jechuu sitti himuu ture yaa sheekotii hidhee fi yaa sheekotii fi yaa abbootii garaa yaa warra Oromoo gurgure yaa qeessotii yaa warra Oromoo gurgure bikka dhugaan hin jirre nagayin hin jiruun dhugaa Oromoo dhoolchitanii Oromoon biyyasi bikka Itoophiyaadhaa fi Oromiyaan gizee takka waliin taatu jee kaati Itoophiyaa jettee ummata naa barsiiftu dhageeffadhu sittiin himaa Dr. Gammachuun Koronel Gammachuu ayyaanaa akkasumatti isaan lachuu gammachuu Dr. Gammachuun bikka nagayin hin jirre bikka dhugaan hin jirre nagayin hin jiru jechuun Itoophiyaa Oromiyaa fi Oromoon bikka cunqurfamtutti Itoophiyaan nagan harkattu jechuu sitti himaa ture sheekotii isinitti himaa ture maal dhugaa naa himta arra akkam jettee naa dubbatta qabsoon gana nu afatti ani isiniin booyu akka jaarraan abbaa gadaa abbaasaa Hayila Sillaasee jalaa taa'e yaa ergamtuu Hayila Sillaasee taa'e abbaasaatiin jee dhageeffadhaa rabbi rahmataa godhuufi abbasaatiin Hayila Sillaaseen abbasaatiin rabbi rahmataa godhuufi jaarraan abbaa gadaa abbasaatiin goonni keenya jaarraan abbaa gadaa rabbi jannatul firdoosaa kennuuf nama akkasiitti dhabnee jechuu namoota akkasiirraa dhalannee jechuu jaarraan abbaa gadaa abbasaatiin yaa ergamtuu Hayila Sillaasee taa'e jeen ilmaan Oromoo irraa taa'e jeen uleen arraan booda diina dhoytu qawween diina dhoytu uleen diina dhoytu yaa abbaa si dhoytii jeen arraan booda taa'e jeen haqa dubbanna taa'e jeen arraan booda warreen sheekotiin biyya keessa jirtan ilmaan isaanii isiniif hirrifadha an sheekotiin baddee jirti isiniif hirrifadha abbaa ilmaan sheekotii sanii goota ta'a goota akka jaarraa abbaa gadaatii fi goota akka waaqoo guutuu ta'a goota akka elemoo qilxuu ta'a gootawwan keenya ta'a akkas ta'a itti himaa abbootii teessan sheekotii Harargee naa dhiisa sheekotii Harargee waan biraa keessa jiran ammallee irra deebi'eetiin jira tasaanii itti naa dhiisa tasaanii bifti isaanii adda tasaanii sheekotiin Harargee ilmaan isaanii faa ni gorfatanii kara biraatti akka isaanii sheeppu godhatan akka isaan barbaadan san sheep godhatan oromummaa irraanfachuu akhiraas dalagattee oromummaa teetis qabachuu barbaachisaadha jechuu dura akhiraateeti itti aansee addunyaa oromiyaan bara addunyaadha addunyaa ati deemtee wayin barbaaddee nyaachuuf ummata oromoo nyaattu kana bara addunyaa jechuun tan biraatiin oromiyaa jechuun nuufsani oromoodhaaf oromiyaan addunyaadha akkasi sheekotii Harargeetiis taanaan ani waan feetan jaa dhageeffadhu yaa sheekotii Harargeetii ala sheekotii Harargeetii ala isinii miti isin warra gartee Jawaar Mohammad murteesse bar Jawaar Mohammad murteessanii barboo itti ragaa baatanii bar ragaatti baatanii Jawaar Mohammad itti bar khawsoo halkanii guyyaa oriinu maraatan hunjaani maraataan hunjaan addunyaa tana keessatti warra maraatee jaa warra qabsoo godhu warreen akka keenyaa kan warra godhu tanneen maa jala hin callifne maraatota nuun jechaa turtan maraatuun isin nama haqa fiitiif falmatuuf waan dandeenyu qabsoo godhuun maraatuu miti isiniin maraatoodha jechuudha nuti maraatoo miti waan dandeenyuun haqa keenya falmanna hin gabroomnu nuti onnee teenyee walin laallu hin qabnu
obboleessa keenya cinaa dhaabbanna qabsoo teenya tan daggalaa cinaa dhaabbanna obboleessa keenya kan biyya keessaa qabsoo godhu obboleeyyan keenya cinaa dhaabbanna gootowwan keenya cinaa dhaabbanna tun sanaman goosiftu dubbiit jirratti hin deebi'a obboleeyyan kiyya abbootii teessan sheekotii taara geedhii isaa isin jee tan biraa tan majlisa oromiyaatii fi maarree jettee waan biraa barbaaddu san abbootii teessan itti hima abbootii teessan dhaaphuu yaa abbaa dhaaphu haga irraa ba'aa jirtanii dhiisaa waan kana keessaa ba'a addunyaa tana haga tokko ciraata namni haga tokko jiraata ni du'a fayyadama ni du'a ni dullooma umrii qabriirra jirta akkana jette manguddoon teenya namni qabrii umriinsaa qarreerra jirtu gizee dulloomte jechuudha gizee du'aa deemtu jechuudha namni amata 80 kataa'u akka jaba nama rabbiin umrii kanneef qaama 100 taa'u jarri kaan jara akka qawwisitti amata 150 60 taa'u san jara rabbiin waan biraa kanneef san keessa jiru average namni amata 75 amata 80 taa'u akka jaba keessaafu namni biyya Afrikaa keessatti average 65 70 gadi umrii hagana jiraattuuf umriin tee osoo 80 dhiyaattee 80 keessa jirtu arraan tana gabbaatee ati Jawaar Maammafaatti ragaa baataa jechuudha. Jiiti tiimi abbaa keetitti tiimi gorsi abbaasni gorfatan taa'ii umrii sadarkaa kana jirta namni duniyaa tana keessatti haga tokko jiraata taa'ii ilmaan Oromoo irraa haqa isaanii haa falmatanii wanni mootummaan sii gootu wanni mootummaan raayyaatti ibsee biyyaa sii godhu wanni ilma kiyya jettee fafaarsituuf hin jiru abbaa taa'ii jaatti hima baatan najaa gootummaa akka jaarraa abbaa gadaa harkattan abbaa kiyyaatu kana jettanii kara biraan kutina warreen ilmaan isaaniittiin dhaamu jira warreen dhugaa ilmaan qaban guu isaan tuun ilmaan isaanii hin dandeenye nuti Oromoodha karayyuu wal diruun gaarii miti arra sheekotii waan akkanaa odeessitu yoo gabbaatee balaaleffatte ilmi isaa maal siin jaa sibira dhaabbatee ahjaa qabsoodha garaa hidhadhu abbaa keettiimi gorsaa manguddoo kanaa gorsaa kanan dhaamsa akka nama tokkotti irra deddeebi'ee isiniim sheekotii taan sheekotiin bikka san hin beeyne sheekotiin bikka tanaan beekummoo tana argeedha nurraa taa afa nuti wanni isin hin jennu nurraa taa ummata Oromoo irraa taa nuti isin dhaama sheekotee ergoodha nu argeedha nu isin dhaama nu Oromoo nurraa taa gee haga maqaa keessan gabbaanee dubbannu hifinin eegina nu dhiisaa waa'ee Oromoo irratti waa'ee akhiraatis hima yoo dandeessan waa'ee akhiraatis waa'ee addunyaatis hima waa'ee addunyaa himuu dandeessan mootummaa sodaattan sheekotiin calliftanii tatteessanii waa takka keessan jirre galatooma sheekotiin babbaleexan jettaa babbaleexanii mootummaa faarsitanii Itoophiyaa jettan islaamummaaf Itoophiyaan waa takkan goone Koloneel Gammachuu ayyaanaa isin himee jira Itoophiyaa fi Oromiyaan waliin taatu gizee hunda gizee takkallee fuuldurallee wal taa'uu hin teessu akkuma Eertiraa fi Itoophiyaa wal ta'uu diddee adda baatetti Itoophiyaa fi Oromiyaanis waliin taatu akkuma Tigraay fi Itoophiyaa wal diddee akkana cicicicib ol godhaa jirtutti laal tirikni gamaa gamanaa positive fi negative unlike charge burn each other yoo waliin dhufe wal gubaa Itoophiyaadhaa fi Oromiyaan waliin taatu wal gubdi Itoophiyaadhaa fi Tigraayis wal gubdi afaanin haajaanii malee biyya isaanii fudhatanii jiran ati akkamiin yaadda Itoophiyaa tam jala nu godhuu barbaadda nuti Itoophiyaa tam jala yaa sheekha nu godhuu barbaadda Jawaar Mahammad Itoophiyaa jee Jawaar Mahammad kamtu Itoophiyaa jee Jawaar Mahammad bar waan jeef qaba Itoophiyaa akka keetitti calcee jechaa loolu warreen majlisa keessa jirtan sheekotii kutaa kudha takkaa hunda jilmatti isin hunda warra Itoophiyaa juu dhageeffadha Jawaar Mahammad I am Oromo first je dura Jawaar Mahammad I am Oromo first jechuun I am not Ethiopian jechu hiikkaansi ani waa hunda dura Oromoodhaa Oromiyaadhaa jechu I am Oromo first waa hunda dura ani Oromoodha waa hunda dura ani Oromiyaadha ani Itoophiyaadhaa miti jechu warreen tana beeku diinni keenya ilmaan kaleessa nu gabroomsaa turan hundi duniyaa tana girgireessan maaliif akkana jaajaanii ati singaltu am Itoophiyaa jettaa jechuudha
I am Ethiopia first jettaa jechuudha. Yaa sheekoti. I am Ethiopia first warra jettan. Itoophiyaa sanuu I am Ethiopia first sanuu yoo beeytan hiikkaasii yoo beeytan silaa bar nan dhibu. Silaa Oromoon dhibu bar. I am Ethiopia first. Yoo jettee hiikkaa Itoophiyaa san beeyte nan dhibu. Hin beeytu akkanumatti jetta. Wooma afaan si kaayaniif. Majlisa sii banna waan sin jaaniif. Waan majlisa Itoophiyaa si goona waan sin jaaniif. Jannata addunyaa keessa si keenya Itoophiyaa tana si maqaa Islaamaatiin liid goona waan sin jaaniif. Zakaan guurrattuu boo zakaan Oromootu si ga'a. Zakaan amatatti si kannan kabishingaa si guuran tujjaarri si kannu si ga'a. Oromoo kamii gurgurta Itoophiyaa jettee? Itoophiyaa jechuu baattee waan biraa jettee yoo dhiiftee nurraa dhiiftee jaarraan abbaa gadaa umrii isaa qelemoo qilxuu Islaamni Oromoo Sheekh